Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Istuudant egaa har'as irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa kudha takkaffaa yuunitii torbaffaa paartii lammaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerra keenya gamanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii Oro Istuudantitti haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessanii jecha yooniif maatii chaayinaalii keenyatti hin dabalamin barnoota argachuu hin dandeessan waan taateef indirectly yookaan isin bira gaa barumsi waan taateef directly akka isin bira goo barbaadan subscribe gochuudhaan video like hadara naaf godhaan isiniin jaha adnis tanaan na bira dhaabbadha isin biraan jira hanga dandeeyyiitti yaada keessan comment jalatti naaf barreessaadha arrammoo paartii lammaffaa the power struggles consolidations and the territorial expansion jira territorial and the religious expansions of the Christian Highland Kingdom kan jedhu laallaa jechuudha as jalatti wanni nuti ilaallu yookaan gartee struggle yookaan paaworii qabsoowwan gartee aangoo irratti walitti bu'uudha irratti dhufte jechuudha. Akkasumatti kartee konsolidation akkamitti aangoo isaanii cimsan mootummaan kiristaanaa jechuudha. Akkasumatti territorial expansion daangaa akkamitti babal'ifateen. Akkasumatti religious expansions amantaa isaanii akkamitti babal'isan kan jiru laallaa jechuudha. Kana irratti gartee kana duratti maaltu jira jechuudha. Cessations problems and it is solutions yookaan gartee after the days of the yakuna amlak is the thrones of the cessation problems of accords in the Christian Highland Kingdom. Gartee namni gartee yakun amlaakin gartee kan gartee restore godhe yookaan Solomonic dynasty kan gartee an Dilnaawud yookaan gartee keessatti gala yookaan an ilma Israa'el jechuudhaan dynasty gartee bikka deebise bara 270 eeganni du'e booda aangoorra warra gartee maatii warra Kiristaan Highland Kingdom jechuudha. Some after the days of the yakun amlak in the 1285 the dynasties began to the face internal political instability. Wali bu'ee bakka eeganni du'e eeganni 1285 du'e dynasty began to wali bu'ee galan wali instability gartee rakkoon keessatti dhufuu eegalte. One of the cause of the instability kana keessaa tokko maal jechuudha rakkoon power struggle dha. Aangoorra wallaluudha. Among the sons of the grandsons of the Yakun Amlak ilmaan gartee Yakun Amlaafi fi grandson yookaan gartee ilma akaakoo isaanii gidduutti jechuudha. This problem of the secession was intense gartee intense particularly of between the bara lama sagaltamii afur hanga sagaltamii sagali jidduutti waggaawwan meeqa jechuudha waggaan shanii as jidduu jira waggaawwan sadii moo meeqa jira jechuudha afur asiin waggaawwan shanan kana jidduutti jechuudha. Waggaawwan shanan kana jidduutti bakka mootummaan kiristaanaa yaa'ii keessa ture jechuudha. Lama sagaltamii afurii hanga sagaltamii sagaliitti jechuudha. That is five successive king of the briefly come into the power gartee eeganaa booda waggaawwan shan kana booda karaa aangootti namni tokko dhufa jechuudha. The problem cessation was resolving ni furamte maintaining of the Ambagishan bakka jennu jechuudha. Ambagishan yookaan Nebedree gartee Negedras yookaan gartee or Debre Negest mountain of kings kan jennu gaara mootii was is establishing around the 1300 tti gartee Ambagishan bakki jennuun tun mana hidhaati jechuudha. Mana hidhaa Ambagishan kan jennuunitu gartee Dabre Negesti gaara Dabre Negesti irratti mana hidhaa guddaa Ambagishan jaamu guuran wanta godhaniituma warra wallalalu kana maatii isaanii ilma adeera isaanii fira isaanii hunda gartee descendant family yookaan royal family hunda warra maatii hunda mootii hunda guutuu walitti qabanii hidha guuran jechuudha. Achi geessan hidha guuran jechuudha. Achi keessaa nama fuudhan fadhaniitiiti aangoorra kaan jechuudha manguddoon biyya. We establishing bara kanatti dhaabbate. All of the members of the descendant hunda warra yakun amlaakitti lakkaawwatu hunda isaanii except isan ilma isaa malee guutuu isaanii were kept to fall of the gartee flat top of the mountain achirratti hidhan jechuudha. Ambaagishan sanitti hidhan jechuudha. Kaid kutu gartee received education barumsa achi kananiif work hojiichitti hojjetan landis hojiichitti lafatti hojjetan achi kananiif even Mary achitti fuudhullee ni danda'an but it could not live in this Ambagishan keessaa immoo bahuu hin danda'an gaara san gubbaa gabbuu moora san keessa hin danda'an. This space is the foothill gartee foothills of the mountains where is the guarded namoota waraana jajjaboo yookaan amanamoo ta'aniitiitu mootichaaf isaan san akka isaan achi keessaa bahanii biyya irratti dhiibbaa hin geessine godhanii eeganii jechuudha. This the systemni kun facilitated smooth of the successions is helped to ni gargaara yookaan gartee consolidation yookaan gartee aangoo isaanii cimsachuudhaaf baay'ee gargaara jechuudha. This the practice continues until the Ambagishan was destroyed hanga bara 1540tti Ahmad Giraanyi Ahmad ibn Ibrahim Al-Ghazi kan
jennun kan adala irraa keessan fuula dura bal'inaan laalla hanga inni dhufee jiisutti bara 1540tti hanga sanitti tajaajilaa ture jechuudha. Kanatti taasisuudhaan consolidations and territorial expansion ilaalla jechuudha. Aangoo isaanii cimsuu fi akkasumatti gartee daangaa babal'ifachuu kan jechuudha. The Solomonic dynasty is ruled of the territory which is had been under Zagwe dynasty. Solomonic dynasty kun yeroo ni fi akkuna amlaak jiru san daangaa Zagwe dynasty cha jala jira. This is the code Tigray last afi Bet Amara in the Shawa keessa jira. Within the coming to powers of King Amdasiyon yeroo ni fi Amdasiyon bara 1340 dhufe hanga 44 ture minni hanga kanatti daangaan isaa hin babal'anne jechuudha. However, the Christian Island kingdoms started garuu immoo ni jalqaban amma rapid to expansion saffisaan daangaa isaanii babal'ifachuudha eegalan eega inni du'e booda. He was the most expansions mootiin baay'ee babal'ise jechuudha. Medieval period yookaan gartee keessatti Amdasiyoon namticha jennuun gartee kan isa bakka bu'e kanaa jechuudha. The kingdoms of the Damot ni weerare jechuudha. 1316 hanga 17tti Falashaan illee ni weerare jechuudha. Daambiyaadhaa fi Takazee keessa warreen jiran bara 1332tti Gojjam illee ni weerare jechuudha. Amdasiyoon bara 1323 hanga 24tti jechuudha. Daangaa isaa baay'ee babal'ifatee jechuudha. Akka gaafa yakun amlaak sanii miti. This is conquest of this kingdoms is gift to the Amdasiyons is an important source of the manpowers and the trade items gartee isaan kana weeraruudhaaf Amdasiyoon wantoota barbaachisoo argate humna namaa yookaan waraana isaatiif humna namaa baay'ee argate daldala yookaan gosoota daldalaa irra waa baay'ee argate which is further strengthens cimina argateeti aangoonsa ni cimeef kanarraa gartee ummata wallaa weeraree qabachuun kun jechuudha. 1320tti Amdasiyoon further consolidate aangoo isaanii jabeesse his powers is exceeding his conquest the province gartee provinces of the northern far as Masawwaa gartee hunda ni weerare jechuudha. Kanaaf Amdasiyoon consolidate aangoo isaanii jabeesse power isaa jabeesseteeti Masawwaa hanga Masawwaatti gartee aangoon isaa conquest prove ni godhate jechuudha. Kanaaf province yookaan godina godhate jechuudha. Bulchiinsa isaa jala galchee jechuudha. In what is now Eritrea bikka jennuun around it is appointed the government with mootii irratti muudeetiti makal yookaan gartee Maayikilee Bahar kan jennuun laatar tur kan maqaan isaa eeganaa maal ta'e jechuudha. Laatartuu Bahare Nagash jeen jechuudha. Maayikilee Bahar kan Eritrea gaafa san bulchu hunda if jala bulchee ture jechuudha. Daangaa babal'ifachuu keessa Amdasiyoon namtichi jennuun kun this is the succession of the Amdasiyons gartee prepare and the ground of the major wars against of the Muslim sultanate irratti baay'ee gartee Muslim sultanate takkaatitu cimtuun takka jira jechuudha. Tan gartee Amdasiyoon irra dhiibbaa gooti. Initiate success of the Amdasiyons preparing the ground major wars against tan gootu jira. Muslim sultanate gartee mootummaan sultaana kan naannoo kanatti jiru jechuudha. Yeroo sanatti ifat was the most powerful dha. Mootummaa cimaa kan gartee kan sultana muslimati at this times yeroo sanitti extended hegemony over the sultanates of between the highland and the coast of the along the which Zayla trade route irratti Muslim sultanati ifat kanatitu sultanata biraa kan gartee naannoo Zaylaatiif hegemony irra qaba olaantummaa irra qaba Muslim sultanata gartee jidduu highland gartee Christian highland kingdomiitii fi coastiiwwan Zayla daldala karaa Zayla kanarra jiran hunda irratti ifaatiitu aangoo qaba because of this ifat is written dhiibbaa godhuu eegalte economic interest yookaan fedhiiwwan gartee mootummaa kiristaanaa irrattis dhiibbaa godhuu eegalte. It is also the hardship and the detained the traveling is namoota gartee mootummaa kiristaanaa kan isii keessaan dhufan hunda gartee dhiibbaa irra gooti traveling irratti and the messengers to the form of the kingdoms gartee ergaa hogguniif itti ergee inni akkanaati tattaawoo akkanaati tattaa akkanni kun isin baasu jee Amdasiyoon itti ergees hin beektu ifaat bakka isaan san qabdeet hiiti warra saniis jechuudha. Qabdee hiiti jechuudha. Jabaatti aangoonsi with the aims of the bringing to the end of the street is Amdasiyoon irratti dhiibbaa irra godhan jechuudha. Bakka kanaaf gartee konsilu isaan kun wars continuously baay'ee waraanaan itti fufanii dhiibbaa irra godhan. Amdasiyoon is waited ni eege until they could find the gartee pretext yookaan gartee woomata akka irra eeggadha. Ganaa jarri kun mee akkanaa jaanii nam tokko haa qabanii sababa xiqqishaa takkaan itti eeggadha jeetuma osoo taa'e jechuudha. Amdasiyoon yeroo sanitti sababa xiqqaa takka hanga isaan naa eeganii jeetuma pretext bicha irraa eege qophaa'eetuma pretext irraa eege started the conflict with the ifat wajjin walitti bu'ee jechuudha. Guniif isaan nama tokko qabnaan ganaa walitti bu'een jechuudha. Towards the end of the 1325 the sultanate of the Ifad is named of the Haqaddin the first kan jennuun namni gartee bara 1325tti gartee xumura jaarraa kana xumura bara kanaatti jechuudha. Bulchaan yookaan Ifad Haqaddin the second kan jennuun kun arrested the commercial godhe laakunola agent of the king daldaltoota ni qabeemi. Kanaaf gana at this time yeroo sanitti Ifad was not prepared qophooytan jirtu inni qophaa'ee jira miti hanga isaan gartee nama kiyya tuqanii jettaa jira for gartee for wars and Amdasiyoon attack
qabde jechuudha. Indese gartee surprise gartee maal godhe jechuudha. Surprising gartee surprise godhe jechuudha. Surprise godheetiti bakka surprise akka gartee waan ajaa'ibaa takkatti bakka moo jechuudha. Guma takka dhufe qophaa'ee jira miti isaan qophaa'anii jiran. Kanaafuu Amdasiyoon his army is gained to the easily victory salphaa irratti argate after which is villages including it towards the ifate where the planted and burned gartee irratti balleessee saamee ummata isaanii hunda harkaa jiisee jechuudha. Mootummaa haqaddiin sons and the successors daardiin kan jennu bakka bu'e ammaas abbaasaanii jeesee migana opens the massive offensive on the frontiers of the Christian Highland Kingdom baay'ee irratti lolo godheeti daangaa kiristaanaa kana baay'ee irra lolo. In the one of the battles that followed Dardin is defeated the imperial army girte defeated niti amma gana maal godhe one of the battle takarratti followed Dardin is defeated imperial army waraana army da nimoe but taulle as re-engagement his army is defeated Dardin himself to capture it kill bodarra qabaniti isumaa garte ajjeesanii jechuudha inni guutakka moote garuu daangaa isaanii weeraree jira jechuudha. Kanaaf in the south of the Amdasiyoon is hard release the annexed of the Sultanate of the Hadiyyaa jira. In bara 17 mas Saawuzitti eenyu jira. Hadiyyaa jira. Also ta'ullee Hadiyyaa is paid to the tributary Christian Highland Kingdomiidhaaf kafaltee jirti gibira gibira kafaltiif jechuudha. Christian Highland Kingdomiidhaaf mootummaa kiristaanaatiif jechuudha. Christian Highland Kingdoms affect rule had not been established there. Garuu immoo bulchiinsa irratti hin dhaabne mootummaan Hadiyyaadhaa kun laal mootummaan kiristaanaa isaan san irratti gartee bulchiinsa irratti hin dhaabne fidee mootummaa irratti hin muunne garuu ammoo gibira ni kafalaniif gibira isaaf kafalanii jechuudha. Kanaaf this encourage the Muslims merchant is gaaraadhiidhaan bulan hoggansi isaanii maalidha gaaraadhiidha Hadiyyaan jechuudha. Name of the amno rebellions against of the Amdasiyoonii irratti kan ka'e jechuudha. Mootummaa gaaraad kan Hadiyyaadha kan sultaaneeti Hadiyyaa eenyutu irra ka'e jechuudha. Amdasiyoon irratti amnoo kan jennuun kana he stopped sending annual tributary erguu dide laalamma irra ka'u deema amnoon amma garaadiin Hadiyyaadhaa kun siin ergu jeen gibira waggaadha which is indicates revolt inni kun maal agarsiisuu isaati jechuudha. Finciluu isaa agarsiisuu isaati. Amdasiyoon yeruma kanatti recruit is immediately saffisuma yeruma sanitti leading to the story army waraana baay'eedha wajjin destroyed Hadiyyaa ni moote in the took many of the gartee prisoners and the including amnos gartee hunda isaaniitu maali ni qabeeti hidhe jechuudha. Consequently Hadiyyaa was maal goote jechuudha reduced ni xiqqeessite to the tributary status gibira siidha gana maal goote tributary staateetiti jala gad deebite. Kanaafuu becomes the main resource of the power of the army of the Christian Highland Kingdomiidhaaf gartee manpower'iidhaaf baay'ee bikka tana qabachuu qabdanii jechuudha. Main source yookaan humna namaa taateeti jechuudha. Bikki gartee ilmi namaa yookaan gartee gabroonnii fi akkasumatti waraanni irraa fuudhamee mootummaa kiristaanaa deeggaru garba gartee mootummaa maan sourcing poweriin humni namaa qabeenya akka qabeenya ilma dhala namaatti tan fayyadamaa tulte gartee Hadiyyaa sultaaneetidha jechuudha. Amdasiyoon is a military consequence is seriously affected by the economic interest of the Muslims of the channels gartee and the sultans between Hadiyyaa and the coast. Amdasiyoon's military cost is baay'ee kan weerare affective economic interest fadhii yookaan gartee diinagdeedha mootummaa Muslimaa maarchaantota garteetii fi akkasumatti gartee between Hadiyyaadhaa fi kana jidduu jiran koostii jidduu jiran baay'ee ni toote. This is reacted forming of the unity of godhe jechuudha. Frontal against of the Amdasiyoon godhuu eegalan. Amma gartee eenyu jechuudha warri mootummaan gartee maarchaantonni yookaan daldaltoonni Hadiyyaatii fi daldaltoonni ifaatiidha. Fedhii isaanii dhabnaan intarastii isaanii ikoonoomii isaanii irratti dhabnaan irratti finciluu eegalan. The leaders of this alliance was ruled by ifaatiidhaan bulfamanii jechuudha. Hogganaan ifaat irra fincilsiisuu eegale sabraddiin kan jennuun zassakandi kan jennuun jechuudha. Bara 1332 tuulaanchiidha kan ni eegale his attack godhu eegale bara 1332tti irra banuu eegale jechuudha. However ta'ullee in the finally between the army of the Ifatis and the completely defeated Sabraddin is gartee escaped by the neighbors of the Sultanate of the Dawro baqate. Baay'ee isaanii ummaas mootummaan kiristaana ni mooye waraana mootummaa muslimaa kan Ifat kana mooyeetiiti escaped neighbors of the inninis gana ni baqate jechuudha. I baqate escaped eessatti
Naahibori yookaan ollaa sultaanota isaa tan daawuroo jaamtotti duraa baqate. This is Amdasiyoons is marched to daawuratti illee itti dhaqaniitu where they succeeds capture qabanii Sabraddiins in the imprisoning him ni hidhan jechuudha. It is after Ifaat was no longer powerful sultaaneti eega isaatii mootummaa cimaa sultaanetun Ifaatiidha hin arganne jechuudha. It is was reduced tributary status isaateeti mootummaa kiristaanaa jalatti kufte jechuudha. The Christian Highland Kingdoms state is successfully appointed ni muude yeruma san milkaa'inaan ofishaalii irratti muude hogganaa irratti muude Ifaati irratti jechuudha. Large military waraana hedduu kanneefiiti ichitti gaggeessee deembulchee irratti muude if jala galchee jechuudha. Amdasiyoon bara kudha sadi eega bara kudha sadi 32 booda Amdasiyoon is continued this campaign waraanni isaa ittuma fufee jechuudha. And other sultaanota biraa kan akka Zeylaa keessa kan jiran hedduu isaanii ni qabate. He reduced ni gartee xiqqeesse one of the other tributary status akka gibira isaaf kafalan godhee jechuudha. Kudha sadi 44tti when does the Amdasiyoon died ogguunii fi Amdasiyoon di'u the Christian Highland Kingdom is converted a very vast area that is include the sultanates of the southeastern warreen jiran guutummaan guutitti ogguunii fi Amdasiyoon di'e boodas qabattee turte sultaanota hunda jechuudha. On the other hand is gama biraatiin Walsaamaa rulers of the Ifaat gartee Walsaamaa rulers warri bulchiinsi yookaan daayinastiin yookaan warri Ifaat bulchu Walsaamaan sun kan gartee Amdasiyoon mo'ame kun sultaanati is move ni deeman further east of the lowland baha yookaan jiddu gadi bu'aa yookaan gartee lowland baha ti deeman jechuudha. Harar kana faa jechuudha. Where eventually establishing new sultanates of the cold of the Adal tan jennuun tana east lowland dhufaniiti bara 1380tti Adal dhaabanii jechuudha. Maatiin gartee warra ifaatumaa jechuudha. Kan warruma ifaatiitu Adal dhaabee jechuudha. Achirraas buqqee jechuudha. Adals becomes the new centers of the challenge of the predominance of the Christian Highland Kingdom challenge tan goote akka Itoophiyaatti akka Horn of Africa illee tan guddatteedha. Struggles against Israel during the reign of the Haqaddin the first the second kanatti bara 1963 hanga 1964 yookaan 1987 kan ture kun who extended his powers aangoo isaanii dheeresse over the sultanates of around the Adal kan jennutti eenyutu dhufe jechuudha. Haqaddin the second kan jennu kanaatiitu isti harar kana dhufe Adal bika jennuunti dhaabee jechuudha. In Haqaddin yookaan gartee in the 1318 Haqaddin is opening the massive offensive of the Christian Highland Kingdoms Daawiti wajjin wallole ammas bara 1982 mootummaa kiristaanaa Daawiti wajjin bara 1982 14 hanga 13tti wallole Haqaddin kun akkasumatti initially Haqaddin is scored in the seriously gartee victory irratti harkate. However ta'ullee did not last long yeroo dheeraadhaaf mo'achuu hin dandeenye mootummaa kiristaanaa Adelsios defeated ni mo'amte 1387tti isin jechuudha. In Haqaddin which is Haqaddin is himself ni ajjeese. Haqaddin is gartee mootummaan kiristaanaa Daawit kan jennuun kun jechuudha. The struggles against of the Christian Highland Kingdoms continues. Qabsoon yookaan warraaqsi gartee mootummaa kiristaanaa fi Adalii kun ittuma fufe. The next sultanates of the hanga eenyu dhufuutti jechuudha. Sa'adaddin the second kan jennuun bara 1987 14 duwwaa sadiitti illee ittuma fufe. But ta'ullee Adals faced another defeated bara 15 jaarraa 15ffaa keessatti ammaa sunuma mo'amte. Sa'adaddin is escaped ni baqate from the battle of the field but his imperial army is gartee pursued and killed akkasumatti qabaniiti ajjeesan. Kanas in the Zeylaa bakka jennuunitti 14 duwwaa sadiitti his sons took is gartee refuge in the Yemenitti gartee ilmaansaa dura oofate jechuudha. The powers of the Adals was weakened aangoon Adal ni dadhabde for next gartee 3 years dhaaf gartee waggoottan itti aanan gartee tiif ni dadhabde jechuudha. Waggoottan gartee 3 years ni dadhabde jechuudha. 30 years sorry waggoottan 13 there was no seriously challenge of the Christian Highland Kingdom irratti dhiibbaa takkallee godhuu hin dandeenye mootummaa kiristaanaa irratti jechuudha. The powers of the sultanates of Adal is revival kawee eegale ammaas aangoon mootummaa Adaltun hin teessu isin 13 14 30tti under the Sultanate of Ahmad Badalai kan jennuun kanaa turfe who becomes the one of the most powerful against of the Adal gartee jalqaba irratti kan amma dhufeen jiru nama cimaa kan ta'e Ahmad Badalai kan jennuun kanaatitu itti lafaa kee 13 14 duwwaa 14 30 irratti jechuudha. He resumed the struggles against of the King Christian Highland Kingdom irra dhiibbaa godhuu eegale. Result King of the Yishaq kan jennuun irratti kan mootummaa kiristaanaa bara 14 hanga 30 kan bulche kun marched Adals is bring to the end of the Ahmad Badalai resist
against godhu eegala jechuudha. However, Ishaq is died. Ishaq ni jeese jechuudha. Ishaq eenyutu jeese? Ahmad Badalaa Ishaq ni jeese. Bara 1430 jechuudha. Without achievement his goal osoo hin argatin. jechuudha. The Sultanate Ahmad organized unity from the Sultanate baay'ee cimseeti tokkoomsee akkasumatti gartee lowland of the king of the Zara Yaqub wajjinis baay'ee against wal godhaa turanii jechuudha. Against wal godhe ishaa qajjeese Zara Yaqub oguu aangoo qabatu isaa wajjinis wal malole. He also won supported of the Mahiko who was eenyuun deeggarame jechuudha. Garads of Hadiyyaan hi deeggare jechuudha. Amma gartee eenyu deeggare Sultanate Ahmad Badalaa hi deeggare jechuudha. Also, Taule Zara Yaqub Garu initially faced of the serious military said Sudan, but finally defeated of the Sultanate Ahmad army Moe Chura, Akasmate Sultanate Ahmad Bala is followers Ahmadis Hadiyya Makio Kanjanun were killed Isal Lachu to Kabeti Wakadiya Kaisa Gargarefi, Ahmad Badalais Isal Lachu Ajese Chura. This market is at the peak of the predominance of the positions of the Kristan Island kingdoms in the Ethiopia region center, Horni marking kun one Kunkan Garciso, Dumfachu Motuman is Kristana Highland King. Damida bikka guddaa ga'uu fi haala gartee Horn of Africa dhuunfachuu isaan nu argisiisa jechuudha. The predominance of forces of the Christian Highland kingdoms began to the declines during the last quarter of the 15th century. Ammas gartee egaa Ahmad Badalaa kana ajjeesanii peak irra ga'anii jechuudha. Ammas gartee quarter last of the 15th century gartee jalqaba gartee kurnan gartee jaarraa 15ffaadhaa kanatti gartee diidamoota yookaan gartee Quarteri kana keessatti maali kufuu eegalte ammas kiristaanii maalirraa dhiiru Zara Yaqub is a suppressed internal revolt to successful of the result is military offensive of the sultanates of the Adalsi Hadiyya irra kawan ammas because the construction is success of the ammas eenyu dhufee jechuudha isatti aansee Zara Yaqub irratti irra kaan ammas Ahmad gartee Ba'ade Maariyaam kan jennuun kana dhufe was not powerful inafiidhaa miti kun mootummaan kiristaanaa keessaa jabaa miti jechuudha gartee push back in the growing giver pressures from the sultanate irratti dhiibbaa godhuu danda'anii dhiibbaa guddaa sultaanonni Ba'ade Maariyaam kanarratti dhiibbaa geessan indeed it is during the reigns of the Ba'ade Maariyaams is imperials bakka baay'ee dadhaban jechuudha mootummaan kiristaanaa faced in the first seriously defeated ni mooman bakka wanta akka takkaa moomanii hin beekne keessatti mooman jechuudha eventually defeated Yekomoman Christian Island Kingdom in jechuudha emergency of the adults hegemony argatte amma adal moote power of the Ethiopia region irratti and the horn of Africa daafi garte Ethiopia region irratti aangoo argatte in the March 1529 consolidations of the Muslim lowlands leaders by the Ahmad kan garte Imam Ahmad kan jannun kan Imam Ahmadin kan deeggaramu adults garte alterly defeated the king of the Libna Dingil kan jannun kana bara 15 the battle of the Shumbura fuldura keessatti bal'inaan laalla 1529tti Libna Dingil Imam Ahmad ibn Ibrahim yookaan Ammagraanyi yookaan gartee Imam Ahmad ibn Ibrahim Al-Ghazi kan jennuun sun baay'ee kan cimaa ta'ee fi Horn of Africa tana guutummaan guututti kan qabatee bulchee kan ta'e inni kun bal'inaan fuulduratti laalla Libna Dingil 1528 hanga 40tti Libna Dingil bulche kanaafuu Libna Dingil 10 meeqa moo 1529tti adda battle of Shumbura Kuree irratti moo'ee jechuudha kanaaf kanatti aansee kan jiru moo the religious expansions yookaan babal'ifannaa amantaa kan jechuudha the territorial expansions of the Christian Highland kingdoms during the medieval period was occupied by the further expansions of the Christian church dha jechuudha daangaa babal'ifannaa yookaan mootummaa kiristaanaa Christian Highland kingdom dha during the medieval period was occupied qabatee ture by further expansions daangaa hedduu babal'ifatan mootummaan kiristaanaa jechuudha Christian Island Kingdomin daangaa babal'ifachuudhaan keessatti immas maaltu jira charchii isaanii baay'ee babal'ifatanii jechuudha under the Solomonic dynasty the Christians is revived it in the Shawa centers at the monasteries of the Debre Asambo and the remained of the Debre Libanon which was founded by the Abuna Takla Haymanot kan jennuun kana jechuudha kana jechuun bara mootummaa kiristaanaa gartee yeroonii fi gartee Solomonic dynasty jalatti hanga bikka tana bicha jira jechuudha revived Shawaa bichaa keessatti akkasumas Dabre Asambo akkasumas later to the rename maqaa isaa jennaan Dabre Libanon bikka jennuun which is founded as bicha jira Takla Haymanot bicha he covered his kingdoms Motalami of the kingdom of the Damot is the Christianity akkasumas gartee ammas babal'ifannaa isaanii keessatti eenyu furate mootummaan Damot Motalami kan jennuun amantaa kiristaanaa furate besides there was is early non gartee monasteries of the high staff
Stephanos namni jennuun jechuudha. Lake High Stephanos bikka jennuun itti jechuudha. Monastariin which is has opened Abbaa Iyyaasu kan jennuun kanaatu ichi dhaabee jechuudha. Mana charchii guddaa jechuudha. Abbaa Iyyaasu mo'aatuutu monastarii charchiidha. Lake agartee High Stephanos kan jennuun dhaabee jechuudha. Since the monasters gartee the monastic has become the dominant part of Ethiopia Orthodox keessaa gartee baay'ee beekamaa kan ta'edha jechuudha. Charchiin Abbaa Iyyaasu mo'aa kun ichi dhaabee jechuudha. Kanaaf Lake Christian spread into the area southern western Shawaa keessatti illee area southernidhaa fi western Shawaa keessatti illee amantiin kiristaanaa baay'ee babal'achaa turte. By the displays of the Abuna Takla Haymaanot and Abbaa Iyyaasu wajjin baay'ee babal'achaa turte. Kanaaf mo'aa Abbaa Iyyaasu mo'aati wajjin jechuudha. This is including the kingdoms of the Gojjam, Daamot, Inaariyaa and the Waaj. Kanaaf including taateen kun maal agarsiisa Gojjamii fi Daamotii fi Inaariyaa fi Waaj keessatti illee baay'ee babal'atee ture jechuudha. Kiristaanitiin ispiriit baay'ee gartee shawaaf gara kana hunda keessa babal'atee Abuna Taklaa Haymaanot namni jennuu fi akkasumatti Abuna Iyyaasu mo'aan baay'ee babal'isan jarri. Gartee bikka hunda keessatti la Gojjam keessatti Daamot keessatti Inaariyaa fi Waaj keessatti illee in addition to the age of the old northern Ethiopia monastic centers of the numbers of the other monasteries of the churchiiwwan adda addaa ijaaruu eegalan establishing many area bikka hedduu keessatti jechuudha. Regency of the 14th century 15th century yookaan jaarraa 14ffaa fi 15ffaa keessatti churchiiwwan baay'ee Itoophiyaa keessa ijaaruu eegalanii jiran jechuudha. Eenyu isaan jarri lamaan kun jechuudha. Gartee Tekla Hayimaanotii fi Abbaa Iyyaas Mo'aa kun jechuudha. The numbers of the monsters and the island of the lake Zwayiti lafa gartee bishaan hin marfamte tan lake Zway jira jirtutti inni ijaaran charchi jechuudha. Lake Tana wars and the mentioned kan gartee kara lake Tana kanattis gartee charchi baay'ee ijaaranii jechuudha. Kanaaf evangelization illee ni jirti as keessatti jechuun evangelization jechuun gartee nama kana bishaan itti facaasanii gara amantaa kiristaanaa fudhachiisuu jechuudha. This newly incorporated is the territory was eventually assisted by the states gartee kun incorporate kan godhe jechuudha. Territorial was eventually bikka gartee weeraran hundatti nama karaa amantaa kiristaanaatti jijjiiran jechuudha. Bikka daangaa haaraa kan qabatatti jechuudha. King supported the constructions of the church. Mootummaan charchiin akka ijaaramu ni deeggara. Large monasteries monasteroonni hedduun manneen charchiidhaa baay'een akka ijaaraman. Granted akkasumatti gartee guaranteed the large tract of the land. Lafaas charchiidhaaf ni kan mootummaan. The clergies maal godha jechuudha. Isaan lachuu mootummaanis dantaa isaatiif jecha charchii deeggara. Charchiinis dantaa isaaniitiif jecha hooggantoonni charchiidhaa maal qeensonni mootummaa deeggaran. Inni oguu akkana godheef isaan maal godhan clergy maal jedhan it is return to play the roles big role godhaniif jechuudha. Gartee preaching ni barsiisan about the Christian Island kingdoms legitimacy mootummaan kun mootummaa kiristaanaa kun mootummaa legitimacy mootummaa warra Israa'elii mootummaa akkana jaanetii barsiisan jechuudha. Kanaaf inni kun isaan oguu inni charchiidhaaf lafa kannee fi akka charchiin ijaaramu godhee fi gartee akkana godhe isaanis gartee kana barsiisan jechuudha. Mana amantaa keessatti sekularizimiin jiru yeroo sanatti maaliif mana amantaa keessatti waa'ee mootummaa barsiisanii jechuudha. This the church status is alliance to reach it is a peak during the yeroonii fi charchiin bakka guddaa ga'ee ijaaramee akka gaariitti mul'ate yeroo bulchiinsa Zera Yaaqub namticha jennuun kanaa jechuudha. Expansion of Islam and the emergency of the Muslim Sultanate kan jedhu kanatti aanaa jechuudha. Babal'ina expansion of Islam babal'ina amantaa Islaamaa emergency of the Muslim Sultanate arkamuu yookaan Muslim Sultanate isarratti jechuudha trade route irratti argamuu isaanii baay'ee isaanii ilaalla. Expansion of the trade is babal'inni daldalaa fi islaamaa amantii islaamaa where main factoryidha. Gartee emergency of the Muslim Sultaanetiidhaaf gumaacha guddaa godhanii jechuudha. Tradeidhaa fi islaamummaan Muslim Sultaanetiin akka jiraattuuf gumaacha guddaa godhanii jechuudha. As mentions in unit there is Islam spread to the Ethiopian regions through the main directions. Gartee karaawwan islaamonni Itoophiyaa ittiin seenan direction isaanii ni ilaalla unity kana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf the Red Sea coastidha jira. Akkasumatti endeze port of the Zeila and the Gulf of Aden kan jennu kana jira. Port of the Rainan Gulf of Aden kan seenu kana. Zeila Gulf of Aden kan jennu kana jechuudha. Zeila on Gulf of Aden and the coast of the Red Sea jira jechuudha. Galaana diimaadhaa fi kan northern Itoophiyaa jiruu fi akkasumatti gartee kan gartee east yookaan gartee dhaan jiru kanaatti jechuudha. Kaagaraa Somaaliyaa Zeila yookaan gartee Gulf of Aden kanaan seenan jennee laallaa
jechuudha karaa itti isaan itti seenan. Daalaak Aayislaandii is the Red Sea Coast jira ammas Daalaak Aayislaandii lafa Daalaak jennuun Aayislaandii yookaan gartee qarqara yookaan Red Sea galaana diimaa Northern Part of Africa kana keessatti eeriyaa kana keessatti islaamonni yeroo jalqabaa durirraa kaasanii irratti qubatanii turanii jira. However ta'ullee Aayislaandii tanaan gartee rapidly amantaan islaamaa seenuu hin dandeenye. In territory of the Ethiopia kana Highland that is the directions. Maaliif jechuudha the existence of the strong Christianity jira waan taateef jechuudha. Maaliif Northern Part of the Ethiopiaatti amantaan kiristaanaa cimaatu jira waan taateef baay'ee seenuu hin dandeenye. Rather than it was mainly limited Red Sea coastal territory dha jechuudha. Gartee kanaafuu Red Sea coastal territory dhaan limited dha yookaan daangahaadha hangi islaamni seenee jechuudha. Most of the important gateway hulaan ittiin seenan for the spread of the Islam amantaan islaamaa into territory of the regions naannoo Itoophiyaa tana kan ittiin seente baay'ee zeylaa ongalfee of adan tanaan seente jechuudha. Several trade routes karaan bakka which one of the following is the most the gateway of the Islams come to the Ethiopians yosi gaafate eessa jettaan jechuudha. Zeylaa on the Gulf of Adanii jechuudha karaan akka gaaritti amantaan islaamaa ittiin seente karaa Somaalee kanaa jechuudha. Qabachuu qabda tan jechuudha. Several trade routes from entry of the regions run in the directions of this point dha jechuudha. Several trade routing yookaan gartee karaawwan daldalaa baay'een from the interior yookaan region naannoo tana keessatti kan argaman run into the directions porti karaa asii kanaan argaman jechuudha. Karaa east kana gartee asiin akka seenanii miti karaa kanarratti daldala karaa kanarratti musliimoonni baay'eetu argame. Thus Arabs yookaan Araboonni nan Arabs warreen Arabni hin ta'in musliimoonni yookaan daldaltoonni musliimaa warreen Arabaas fi Araba hin ta'inis ejenti expansions islaamummaa babal'isanii turanii jechuudha. Those merchant establishing daldaltoonni kun ni dhaaban. Important market magaalota bebbeekamoo centers along the Zayla trade routes karaawwan daldala Zayla kanarratti magaalota bebbeekamoo ni dhaaban. Leading to the interior gartee isaan kanaas maal ni hooggananiiti bulchanii jechuudha. Musliimoonni warra Araba ta'anii fi warreen Araba hin ta'inis karaa Zayli kan gartee galfee of adanii kanaan seenuun amantaa islaamaa babal'isuudhaan mootummaa sultaanaa baay'ee illee dhaabanii turanii jechuudha. This is stayed in this market centers is sometimes is to exchange the items by the brought of from the South Arabians with local availability items ya kanafu the stayed ita jechuudha is market waan gartee market centerin kana jechuudha. Some of the times yeroo tokko wal jijjiiran meeshaa yookaan itemii tana brought ni fidan kan fidan eenyu jechuudha. South Arabiyaa kibbaarraa fiduudhaan gartee gara lookaalii fidanii asii isichi geessanii isaanii wajjin wal jijjiiranii jechuudha. Those merchants stayed ni ta'an jechuudha. Longer in those market centers gartee yeroo dheeraadhaaf turanii jechuudha. Is under the went to the considerably interactions within the local pastoralist dha wajjin ummata horii dheechifacheetu kan gartee lookaalii as jiraatanii kanaa wajjin walitti wal qunnamtii gartee godhaniiti wajjin jiraatan. Who they gradually akkasumatti suuta converted to ammata horsiisee bultoota naannoo gartee isaanii jiru hunda gradually process to convert to akka amantaa islaamaa fudhatan godhan. Gartee apparently it is a process that is Islam was peaceful introducing error kana maal nu garsiisa kanaan kun karaan gartee apparently amantaan islaamaa argamuu yookaan gartee karaa nagayaatiin yookaan peacefuludhaan introduce ta'uu argamuu Harar keessatti Eastern Shawaa keessatti Walloo keessatti Baalee keessatti Arsii keessatti fi akkasumatti gartee Itoophiyaa region introrii naannoo kana jiran keessatti amantaan karaa islaamaatiin amantaan islaamaa karaa nagayaatiin babal'atte. The spread of the Islams and the development of the long distance trade routes in their regions babal'ifannaan amantaa islaamummaadha jechuudha. In distance trade routes karaa dheeraa kanarratti jechuudha. Leads to the settlement of the seriously Muslim sultanates along the Zayla trade route akka jiraatan kan godheedha jechuudha. Muslim sultanatiin kun naannoo gartee daldala yookaan galfee of adanii Zaylaadha kanarratti Muslim sultanatiin baay'een akka jiraatan karaa daldala kanarratti taa'ee jira jechuudha. The most important of the Shawaa sultanate, Ifat sultanate, Fatagar sultanate, Dawaro sultanate, Dera sultanate yookaan Dera tan jennuun akkasumatti Baali sultanate, Hadiyyaa sultanate, Arbaabiin sultanate, እንደዚህ ሸርቃ sultanate, እንደዚህ Aadaal sultanate kan jennuun kun hundinuu sultanetota mootummaa islaamaa maarchaantota yookaan daldaltoota Arabaa fi Araba hin ta'iniin karaawwan Zaylaa yookaan daldaltoota galfee of adanii
Ruutii irratti hundinuu kan hundeeffamanidha jechuudha. As discussed in this unit there Shawa was the early one of the Muslim Sultanate keessa Shawaan ta dura hunda argamte Muslim Sultanate of the Shawa tan jennuun tanaatiitu hunda dura argame. The rulers is until Mali used to the titles of the Sultanate of the Hinds of the Muslims, Sultanate called of the Muslim Sultanate, Sultanates of the regions of the shared mainly features of the common such asidha jechuudha. Muslim Sultanetiin kun gartee akkuma gartee used to title illee mootummaa sultaanataa tasumulxim sultaanatii fayyadama akkasumatti gartee isteetiiwwan adda addaa gartee mootummaa sultaanataa gartee akkasuma qaba muslim sultaanatii kooldi of the sultaanatii jennaanii kanaaf shawaan gartee iirlii sultaanatii akka taate beekuu qabdanii jechuudha. Recent sultaanatis akkasumatti yoo jenne immoo ta'a adalfaadha jechuudha. Iirlii sultaanatis yoo jenne immoo jecha shawaadha jechuudha. Muslim sultaanatii is the regions shared many features of the common such as gartee gartee as wantoota kana hunda isaan hundinuu watch of the following is the common characters of the Muslim Sultanate. Amaloonni isaa waliin qaban yookaan amaloonni wal fakkaataa mootummaan sultaanaa waliin qabu maal yoon hunjee Muslim Sultanatiin hunda kana ni qaban jechuudha. Amaloota kana shanan yookaan ni qabanii jechuudha. Kana olillee qabaachuu danda'anii jechuudha. There the populations it was up of the Muslim community. Ummanni achi keessa jiru hundi ummata amantaa muslimaa qabudha. The rulers is exercised both religious and the political. Hogganaan gartee mootummaa sultaanaa aangoo siyaasaatii fi aangoo amantaa qaba jechuudha. Islam is introduced where the main factors of the emergency da Islamiin gartee Islamii daafii trading where the main factors is Islaamummaan argamuudhaaf trading isaaniif gartee factory guddaadha yookaan Islaamummaan akka argamtu tradiitu isaan godhe jechuudha. Most of them is were located irra caalaan isaanii south eastern lowland of the Ethiopia keessatti jiranii jechuudha. Kanaaf also some of the community is participated gartee lammiiwwan isaanii ummanni isaanii tokko tokko qonnarratti fi ni hirmaatanii ikoonomii isaanii akkasumatti gartee of the sultanates mainly kan irratti hundaatan garuu akka gaaritti on tireediidha garuu ammoo qonnarratti hirmaatus ni jiranii jechuudha. Koomaan kaaraakterii yookaan amaloota isaa waliin qaban isaan kana jechuudha hubachuu qabdanii jechuudha isaan kana jechuudha sirriitti. That is the same times however each of the sultanates developed in its own unique way da yookaan gartee wanta adda isaan godhan tokko tokko ni qaban jechuudha. Isaan hundinuu qabaatanis garuu waan tokko tokkos garuu adda isaan godhan ni jira. Those account of the gartee of Arab writing gartee akka accountii yookaan barreeffamni alumarii jaamu kan amantaa gartee nama biyya arabaatiin barreeffame. And the Christian literature illustrates akka gartee barreeffamni mootummaa kiristaanaa nu argisiisa jechuudha. Internal history of the medieval Muslim states of the Ethiopian gartee akka barreeffamni al-arabiitii fi barreeffamni gartee kiristaanaa tokko litereechariin nu argisiisutti wantoota isaan adda godhanis akkuma wantoota isaan wal fakkeessu qaban ni qabanii kan jiru jechuudha. Kanatti aansee immoo kan jiru jechuudha. The trades and the trade routes jechuudha. Tradeedhaa fi yookaan karaawwan daldalaatii fi ruutii karaawwan daldalaatii fi akkasumatti daldala jechuudha. Tradeedhaa fi trades and trade route daldalaa fi karaa daldalaa jechuudha. Zayla was the most important trades outlets for both of the Christian island kingdoms and the Muslim sultanate during the medieval period je. Laal kana jechuun karaan Zaylaadhaa kun baay'ee barbaachisaa kan ta'e mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa sultaanaatiif outletii kan ittiin isaan alergii ittiin alargan baay'ee barbaachisaadha. In addition kanatti ta'uudhaan the old northern Swahili city states and the Mogadishu Olding kan guddaa jechuudha. Oldin northern Swahili city statein jechuudha. Akkasumatti gartee Mogadishoon gartee Baravan and Marakan served as a port of the hinterland gartee lafa asirratti hidhamanii jiran jechuudha. Swahili city state faaji isaan kun hundinuu maal jechuudha karaa Zeelaa kana fayyadaman jechuudha. On the north the port of the Masawwaan ammoo most in addition to the trade route dhaaf outlet dhaaf Masawwaanis karaa gartee norziitiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The Zeelaa trades served as the factors in the rice and the consolidations of the variation sultanate of the Ethiopia region dhaaf Zeelaan jechuudha. Zeelaa trade route karaan daldalaa jechuudha. Served as the factory yookaan gartee
gartee factory guddaa godhee rise of the consolidations of the variation sultaaneti baay'eedhaaf kan gartee akka isaan argamaniif yookaan akka isaan wanta Itoophiyaa keessatti argamaniif Zeeyilaan gumaacha guddaa godhee jira jechuudha. Amantaa uummanni sultaanotonni yookaan mootummaan sultaanaa baay'ee akka Itoophiyaa keessatti fi karaawwan daldalaa irratti akka argamaniif achiin seenuun isaanii gumaacha guddaadha. Along the major of the trade routes, members of the big market towns and the trade centers have emerged. Karaawwan daldalaa irratti magaalonni gurguddoonii fi maarketonni gurguddoon seentarii argamanii turan jechuudha. Bakka trade route irratti emerge ta'anii turan jechuudha. Zeila trade route is linked to the variation state of the Ethiopia. Mootummaa Itoophiyaa baay'ee walitti hidhee jira. Region of the Horn of Africa akkasumatti kan gartee naannoowwan Afrikaa hunda jechuudha. The trade continues several major channel trading gartee wantoota hedduudha irratti gartee gumaacha godhe. Akkasumatti maal fa'aa jechuudha? Socio economic jechuudha. Wal fudhannaa gartee hawaasaa socio economic and cultural interaction wal fudhachuu isaanii among the variation ethnic groupiin saboonni adda addaa haala aadaa walirraa haala ikoonomii walirraa furachuu, haala hawaasummaa walirraa furachuu, haala diinagdee walirraa furachuu, haala amantaallee jechuudha. Waa hunda walirratti interactionii fi walqunnamtii uummata jidduu godhee ture. During the march of the medieval periods, Zeila trade was dominated by the sultanates and the merchantidhaan dominate taatee jirti. Zeilaan kana eenyutu irra akka gaariitti itti fayyadamaa jechuudha sultaanetota musliimaatu jechuudha. But only King's King's Highlands took part of the trade route is their agentidhaan qabatee jira jechuudha. Agentidhaan qabatee jira malee kan control godhe jiru Muslimota jechuudha. The ambitions of the monopolize of the Zeila trade route is commodities that is by through the sultanates and the Christian Highland Kingdom jidduutti long period of the rival warii fidee jira jechuudha. Kanaaf mootummaa kiristaanaatiif ambitious yookaan gartee monopolize godhuu yookaan fedhii yookaan dhuunfachuudha jechuudha. Kophaa ifiitti daldala karaa Zeilaadhaa kana mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa muslimaa jidduutti yeroo dheeraadhaaf walitti bu'insa guddaa fidee ture jechuudha. Kanaaf gartee the conflict of the cause of the conflict Christian Highland kingdoms and the Muslim sultanate is maal jedhan control trade route jechuudha. Karaa daldalaatiif irra wal lolan malee jarri amantaa irratti waliin lolle yookaan waliin qeeqne jechuudha. Kanaaf gartee daldala karaa Zeilaa to'achuuf jechuudha. Kanaaf the socio economic and political conditions of Muslim sultanates of Ifat kan jiru jira jechuudha. Social maali akkaataan hawaasummaa maali? Economicsiin mootummaa sultaana gartee as keessatti argamanii kana maali? Politics isaanii maali? Haalli siyaasa isaanii maali? Conditions of the Muslim sultanates haalli muslimtoota sultaaneta kana economiin isaanii akkasumatti hawaasummaan isaanii akkasumatti siyaasaan isaanii maali kan jiru unity kana keessa paartii itti aanu keessatti waliin laallaa arraf paartii kana asumatti waliin haadhaamnu. Thank you isinin jaaladha. I love you. Adda keessan comment irratti akkuma naa barreessu jirtan ammallee galatoomaa nagayaan naaf turaa hanga walitti dachaanuu isinin jaaladha.